qaayidaa darsii tokkoffaadha. Ad-darsul awwal huruful hijaa'il mufrada. Hiikkaa isaatii wajjin ilaalla jechuudha gabaabsine. Ad-darsul awwal barnoonni jalqabaa huruufu jechuun qubeelee alhijaa'ii afaan arabii al-mufrada takka takkaan barreeffamteetu as keessatti dubbifamaa jechuudha. Isiinis qubee 29 aliifii kanarraa jalqabdee amma dhufte yaa'ii kana geessutti jechuudha. Saniitiitu adda addaan tokko tokkoon barreeffamtee as keessatti jirti. Kun aliifiillee sanduuqni itti marfameetuma jira. Hanguma kana keessa jirti jechuudha. Keessaan baanilleen akkasumatti kophaa jira. Taanilleen akkasuma qubee afaan arabii tokko tokkoon barreeffamtee jirtu jechuu gabaabdumatti. Baa, taa, ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا كسي ما شاء الله ذلك أما غروبة تانتوكو كزي كبراك أرأي بكتنانجه فهلا أسيولي اللي كروم برباجي سادة يا همزة ها واو نون ميم لام كاف هم قاف فاء غين عين ظاء ضاء ضاد صاد شين سين زاء راء ذال دال خاء حاء جيم ثاء تاء باء ألف كان ما شاء الله على كان يوت أمورته ألفيت قبيلة يوسيس الروفته ألف لام اللي سندبدو جتشو ما شاء الله بارك الله فيكم. قاعدة درسي توقفالا. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. إكاساتي وجنين إلى الله جباب سني. الدرس الأول برنوني جلكبا حروف جتشون قبيلي
Alhijaa'ii afaan arabii almufrada takka takkaan barreeffamteetu as keessatti dubbifamaa jechuudha. Isiinis qubee 29 aliifii kanarraa jalqabdee amma dhufte yaa'ii kana geessutti jechuudha. Saniitiitu adda addaan tokko tokkoon barreeffamtee as keessatti jirti. Kunoo aliifiilleen sanduuqni itti marfameetuma jira. Hanguma kana keessa jirti jechuudha. Keessaan baanilleen akkasumatti kophaa jira. Taanilleen akkasuma qubee afaan arabii tokko tokkoon barreeffamtee jirtu jechuu gabaabdumatti. Baa, taa, ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا كسي ما شاء الله ذلك أما غروب راتان تكو كزي كبراك أرأي بكتنان جهي فعلا أسيولي اللي كروم برباجي سادا يا همزة ها واو نون ميم لام كاف هم قاف فاء غين عين ظاء ضاء ضاد صاد شين سين زاء راء ذال دال خاء حاء جيم ثاء تاء باء ألف كان ما شاء الله على كان يوت أمورته ألفيت قبيلة يوسيس الروفته ألف لام اللي سندبدو جيتشو ما شاء الله بارك الله فيكم.